Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nu baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nutis arraba keenya cubbamaa kanaan waamnee galateeffannaa galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirgalma ishee dhaabbachuudhaan kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas hafuurota diiyaabiloos irraa kanneen nu eegan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo hojii isaaniidhaan qabsoo isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee qulqulloota abbootii keenyaaf harmeenii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Eegaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa barachaa akka jirru ni beektu. Boqonnaa kanaan keeyyata qajeeltotaa kan jedhu yeroowwan darban keessa akkuma yaadattan keeyyatoota 9 wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 kaanee amma lakkoofsa 12tti kanneen barreeffaman barannee akka jirru ni yaadattu. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaaf iyya Waaqayyootti kan barannu keeyyata 10ffaa kan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 17tti kan argannu kana yoo beektan yoo raawwattanis eebbifamtoota taatu jechuudhaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos kan dubbatedha guyyaa har'aa kan barannu jechuudha. Egaan yeroowwan darbanii ibsuudhaa fi akkuma ilaalaa ture jechuudha. Keeyyatoota kanaan salgan warreen jalqabaa ilaalleerra. Isaan ammaatti kanneen ilaalle salgan isaanii galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos lallaba tulluu irratti hawaariyaan duuka bu'aan qulqulluun Maatewos kitaaba isaa wangeela isaa boqonnaa 5ffaa irratti kan tarreesse salgan barannee irraa jechuudha. Isaan kun lallaba tulluu irratti gooftaan keenya kan barsiisedha. Kan 10ffaa kun guyyaa har'aa kan ilaallu kun immoo kanarraati adda kan ta'e gooftaan keenya duuka bu'oota isaadhaa fi miila yeroo dhiqee gaafa guyyaa kamisa galgalaachuudha qabamuudhaaf yeroo jedhu guyyaa sana duuka bu'oota isaadhaaf miila erga dhiqee booda kan inni dubbatedha. Asirraadha qulqulloonni abboonni keenya fuudhanii 10ffaa taasisuudhaan kan itti dabalan jechuudha. Kun kallattiimaan jalqabaa ji'a 2 yookiin ji'a 3 dura barachaa kan turre waa'ee abboommota kurnanii warreen Museen barreesse sana duukarra kallattiimaan kan wal qabatudha. Akkamitti yoo jenne saanii yaadattu jedheetu yaada seera boqonnaa 20tti kanneen tarreeffaman abboommonni 9 ni jiru. Kanneen sagalee dhaggeeffattan gara duubaatti deebi'anii ilaaluu dandeessu. Kanneen viidiyoodhaan ilaalaa jirtan immoo kunoo asitti kanneen tarreeffaman kana jechuudha. Seera boqonnaa 3 irratti maal jedha? Ana malee waaqa biraa waaqessin. Seera boqonnaa 20 lakkoofsa 3 jechuu kooti. Kan ta'an immoo seera achuma boqonnaa 20 lakkoofsa 7ffaa irratti maqaa Waaqayyoo uumaa keetii akkasumaan hin waamin. Ittaanee lakkoofsa 8ffaa irratti achuma jechuudha. Guyyaa sanbataa kabajii jedhee tuufaa jechuudha. Amma lakkoofsa 17tti gaafa laallu abboommiiwwan salgan hin hawwiin sobaan dhugaan bahiin hin hatiin hin ajjeesin kanneen jedhaman kun tartiibaan taa'anii jiru jechuudha. Ittaanee 10ffaadha kan jiru garuu asitti kan barreeffame osoo hin taane Museen seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18ffaatti kan barreessedha. Asumarraatti akkuma argitan kan jechuudha. Hiriyyaa kee akka lubbuu keetti jaalladhu jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Egaan seeronni kakuu moofaa kun haala kanaatiin kanneen barreeffaman yommuu ta'an
warreen keessa qajeelchaa jiran kanneen amma barachaa jirru kunis immoo haaluma wal fakkaatuudhaan haaluma kanaadhaan kan barreeffamanidha. Akkuma yeroo darbe tarreessine warreen viidiyoon ilaalaa jirtan kun asirratti akkuma barreeffame kana jechuudha. Warreen jalqabaa salgan wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irraa hanga lakkoofsa 11ffaatti kun akkuma ta'an kan jechuudha tartiibaan barreeffamanii jiru. Boqonnaa 5 lakkoofsa 3ffaatti maal jedha? Hafuuraan hiyyeessota kanneen ta'an eebbifamtootadha mootummaa Waaqayyoo kan isaanii waan ta'eedhaaf jechuun gooftaan keenya jalqaba. Warreen gaddan jechuun itti fufaa, garraamtonni jechuun itti fufaa, qajeelummaaf kanneen beela'aniif kanneen dheebotan, warreen dhiifama taasisan, warreen lapheen isaanii qajeeloo, warreen nagaa buusan, warreen waa'ee qajeelummaadhaaf warreen ari'ataman isaan kun hundumtu eebbifamtootadha jechuun tartiibaan jiraachuudha. Kan kurnaffaa kun garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irraati. Kana yoo beektan yoo raawwattanis eebbifamtoota taatu jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbatedha guyyaa har'aa kan barannu jechuudha. Egaan keenyanni kun gooftaan keenya maal barsiisa irratti kallattiimaan gad of qabummaa kan barsiisudha. Gad of qabummaa yookiin immoo kasoomina jechuudha. Kasoomina barsiisuudhaaf haala kanaatiin kan ta'e ta'uu malee guutummaan caqasichaa garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa kaasnee amma lakkoofsa 17tti yoo dubbisne ni arganna. Gooftaan keenya maal jedha? Isin barsiisaaf gooftaa naan jettu jechuudhaan jalqaba. Isin barsiisaaf gooftaa naan jettu akkasumas waan hin ta'eef gaarii jettan jechuudhaan jalqaba. Gooftaan keenya maalidha? Barsiisaadha akkasumas gooftaadha. Namoonni baay'een guyyaa irraa galanni isaaf haa ta'uutii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin akka namaatti akka raajota keessaa tokkotti kanneen lakkaa'an jechuudha. Iddoo kamitti dubbate wangeela irratti meerree tokkumta agarsiisachuudhaan dubbatu. Garuu wangeela wallaaraa kanneen ka'edha. Kanneen kaa'an waan ta'inaaf kunoonni mataan saala kanaatiin dubbateera. Isin barsiisaaf gooftaa naan jettu akkasuma waan hin ta'eef gaarii jettan egaadha tufe. Egaa ani gooftaa barsiisaa ta'ee miila keessan yoon dhiqu isinis akkasuma walii keessanii miila keessan waliin dhiquuf isiniif ni taachuudhaan dubbata. Waliif dhiqaa miti yookiin waliif dhiquu dandeessuu miti yookiin akkas yoo gootan gaariidhaa osoo hin taane isiniif ta'a kun isinirraatu eegamaadha raawwachuu qabduudha. Isinirraa eegamachuudhaan dubbata. Maaliif? Isaanii maqaa isaadhaan cuubamaniiru waan ta'eedhaaf isaan maqaa isaadhaan waaman waan ta'eedhaaf duukaa bu'uusaa waan ta'eedhaaf maalidha? Kiristaanota jechuudha. Kanaafuu maqaa kootiin erga waamamtanii duuka bu'oota koo erga taataniitu kana raawwachuun isinirraa eegama dirqamadha jechuudha. Itti fufee maal jedhaa? Ani akkan isiniif taasise isinis immoo akka waliif taasistaniif fakkeenya isiniif kenneera. Fakkeenyadha gooftaan keenya kan nuuf kenne. Itti fufuudhaan dhugaan isiniin jedhaa garbichi gooftaa isaa irra hin caalu. Ergamaanis kan isa irra hin caalu. Kana yoo beektan yoo raawwattanis eebbifamtoota taatu jechuudhaan asirratti gooftaan keenya dubbateera jechuudha. Egaan gooftaan keenya kana kan dubbate ol siqnee wangeela kana irratti yeroo dubbisnu jalqaba miila duuka bu'oota isaa isaaniif erga dhiqee boodadha. Kan nama dhibu miila duuka bu'oota 12dha kan dhiqe Yihuudaa dabalee jechuudha. Kana hundumaa erga dhiqee booda gad of qabummaa kanaan Yihuudaan dabarsee akka isa kennu osoo beeku galgala sana jechuudha guyyaa biraallee miti. Galgaluma sana daqiiqaa yookiin sa'aatii muraasaa booda Yihuudaan namoota fidee dhufee akka inni gooftaa keenya dabarsee isa kennu gooftaan keenya osuma beekuutu miila Yihuudaa isa iyyuu dursee jedhu abboodonni. Warreen hiikaa wangeelaa dabarsan dursee kan warreen kaanii dursee kan Yihuudaa dhiqee jedhu. Haala kanaatiin gad of qabummaa kanaan jechuudha gooftaan keenya dhiqeetu erga raawwatee booda immoo kana yoo beektan yoo raawwattanis immoo eebbifamtoota taatu jechuudhaan duuka bu'oota gooftaa keenyaaf kennee guyyaa har'aas kiristaanota kanneen jedhamne hundumti keenya kan akka raawwannuudhaaf wangeelli keenya nu ajajaa jechuudha. Gooftaan keenya barumsa kanaan maal nu barsiise kan jedhu yeroo ilaallu gooftaan keenya kana kan taasise inni dhuguma miila duuka bu'ootaa isaaf dhiquun isaaf ta'eennaan yookiin akka duuka bu'ootaa isaan duuka tarree tokko ta'ee yookiin immoo akka dhala namaa nama qofa ta'ee osoo hin taane gadi dhufuunsaa yookiin gara biyya lafaatti dhufuunsaa qabxiiwwan afur manni kiristaanaa keenya kanneen barsiistu keessaa inni tokko maalidha? Nuuf fakkee ta'uudhaafidha. Cuubamuunsaa nuuf fakkee ta'uufidha. Tsoomuunsaa nuuf fakkee ta'uudhaaf malee isaaf tsoomiin barbaachiseetu miti. Kadhannaa taasisuunsaa
kadhannaa akka taasisnuudhaaf fakkeenya nu ta'uudhaaf malee inni kadhannaan isaaf barbaachisen naamiti. Fannoora taa'ee abbaa koo wanta raawwatan hin beekanitu dhiifama godhiif jechuudhaan gaafa dubbatu dhuguma abbaa isaatii gadi ta'ee yookiin isaaf kadhannaan ta'ennaan osoo hin taane isaaf kadhachuun ni ta'aaf ta'e osoo hin taane isin diinni keessan yookiin namoonni isin jibban amma kanaatti yoo isinirratti raawwatan illee maal taasisaafi kadhadhaa fi diina keessaniif kadhadhaa jechuudhaan dursee kan baranne sana hojiidhaan agarsiise jechuudha. Kanaafuu qabxiiwwan afur kanneen jennee barumsa dubbii amantaatti kanneen baratamanii jiru. Isaan keessaa tokko maalidha? Fakkeenya nuu ta'uudhaaf Gooftaan keenya gara biyya lafaatti kan dhufe jechuudha. Fakkeenya ta'uudhaaf isaan kana keessaa immoo tokko guyyaa har'aa barachaa kan jirru kana anis akkan isiniif taasise isinis immoo akka waliif taasisaniif fakkeenya isiniif kenneera jechuudhaan wangeela dursee dubbisne lakkoofsa 15 gaafa dubbisnu ni arganna jechuudha. Maal isiniif kenneera? Fakkeenya isiniif kenneera. Fakkeenyadha jechuudha. Gooftaan keenya fakkeenya nuuf ta'eera nuti immoo fakkeenya sana qabannee deemnu jechuudha. Inni cuubameera nuti immoo inni kan cuubame fakkeenya nuuf ta'uufidha nuti immoo gaafa cuubamnu maal argachuufidha? Mucummaa isaa argachuufidha. Isarraati lammeeffaa dhalachuudha waan taaneef erga cuubamnee booda isarraa dhalanneerra kana booda bultoo hafuura qulqulluu bultoo waaqayyoo taaneerra kana booda maqaan keenya maal jedhama? Kiristaanota jedhamna. Kiristaana jechuun immoo duuka bu'aa Kiristoos jechuudha. Maqaa kanaan dursanii kan waaman duuka bu'oota Gooftaa keenyaadha. Kitaabni qulqulluun keenya hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 11 gaafa dubbisnu kana nutti dubbata. Duuka bu'oonni Gooftaa keenya bakka tokkotti Anxooqiyaatti walitti qabamuudhaan maal jedhaman? Kiristaanota jedhamuudhaan waaman. Kanaafuu guyyaa irraa kiristaanota jedhamnee kan waamnuti maqaa Kiristoosiin kan cuubamnee fi duuka bu'oota isaa kan taanedha jechuudha. Kanaaf duuka bu'oota isaa mataanitti kan inni daawwate hundumaa fakkeenyaan wanta nuuf raawwateedhaaf kan inni nuuf raawwate sana nuti raawwachuu qabna jechuudha. Kanaaf gad of qabummaan nurraatu eegamaadha qabxiinni guddaan. Gad of qabummaa akkamii? Qabeenyaa qabaachuu dandeenya. Kanneen nuun gad jaatan jiraachuu danda'u. Namootaa ol amma barbaanne aangoo qabaachuu dandeenya. Namootaa ol beekumsa addaa qabaachuu dandeenya. Barannee qabaachuu dandeenya. Akkasumatti sammuu hubataa wantoota adda addaa hubachuudhaan namoota caaluu dandeenya. Daandii adda addaadhaan namarraatii adda kan nu baasu waan tokko qabaachuu dandeenya. Isaan kun hundumtuu garuu jalqaba kan waaqayyoo ta'uu isaanii beekuun nurraatu eegama. Kan waaqayyoo ta'uu isaanii yoo beekne immoo kun akka Gooftaa keenyaa gad of qabummaatiin adeemna jechuudha. Beekumsa keenya ilaallee namoota irratti of tuuluu hin qabnu. Qabeenyaatiin namoota irratti of tuuluu hin qabnu. Kan biraa aangoo qabaannee namoota irratti of tuuluu hin qabnu. Hundumtuu walqixxaadha hundumtu keenyayyuu. Guyyaa boorii mootummaa waaqayyoo gaafa dhaallu mootummaa waaqayyoo warreen beektota kanneen jedhaman biyya lafaatti bakka tokko kennamee fi warreen biyya lafaa irratti beekumsa hin qabneef immoo bakka biraa kan kennamu miti. Hundumti keenya kiristaanummaadhaan kan wajjirraan jiraannu yoo ta'e Iyesuus Kiristoos hundi keenya maadha tokkodha jechuudha. Kiristaanotadha. Hundumti keenya cuubamneerra kennaa mucummaa waaqayyoo arganneerra mootummaa isaa gaafa dhaallu bakkuma tokko gallaachuudha. Kanaaf guyyaa irraa akkamitti obbolaan keenya irratti of tuuluu dandeenya? Hin dandeenyu jechaadha. Kun nurraatu hin eegamu. Gooftaan keenya kan barsiise boqonnaa kanaan lakkoofsa tuqne kanaan jechuudha. Gad of qabummaa isarraatii barachuu akka qabnuufidha jechuudha. Dursinees kanneen kaasa tures immoo akkuma kanaa kanneen dubbatanidha. Maal jedheera? Ani laphee kootiin kasoomaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 yeroo darbe kaase turre. Anarraa baradhaa. Ani laphee kootiin kasoomaa waan ta'eedhaaf jechuudhaan ani laphee kootiin gad of qabaa jechuudhaan Gooftaan keenya dubbateera. Waaqa ta'ee osoo jiru samiirra taa'ee nu fayyisuu osoo danda'u garuu gad of qabummaadhaan eessatti dhalate? Dallaa horii keessatti dhufe dhalate. Gad of qabummaadhaan jechuudha. Akkuma isaa haati isaa immoo wanta baay'ee kan isheerraa barannu galanni isheef haa ta'uuti haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaami haadha gad of qabinsaati. Gad of qabummaan isa Gooftaa keenyadha. Isa kan deesse isheen immoo haadha gad of qabummaati. Qulqulluun Gabri'eelii dhufe gammadii ati ilma waaqayyoo da'uudhaaf jirtaa? Ati Yesuus Kiristoosiin da'uudhaaf jirtaa jedhee gaafa inni itti himu kan nama dhibu kan isheen faarfatte baay'ee kan nama dhibuudhaan lubbuun koo waaqayyoon guddaa ni galateeffatti. Hafuurri koos waaqayyoodhaaf ni faarfatti. Salphina garbittiisaa argeera jechuudhaan dubbatti. Salphina garbittiisaa ergamaan qulqulluu Gabri'eel ati haadha waaqayyoo jechaa jira. Isheen immoo maal jetti? Salphina garbittiisaa argeera jechuudhaan laphee ishee mataa ishee gad of qabummaadhaan of qabdee garbittiisaa jechuudhaan of waamte jechuudha laala. Kanaaf haadha keenya irraa kana barachuu dandeenya. Gooftaa keenya irraati dallaa walitti gaafa dhalatu kana barachuu dandeenya jechuudha. Barumsoonni isaa guutummaan isaas immoo
gad of qabummaadhaan kanneen guutamanidha. Kanaafuu guyyaa har'aa jireenya keenya keessatti qabxii jalqabaa ta'uu kan qabu gad of qabummaa ta'uu nurraatu eegama. Gara dudduubaatti deebinee warreen ji'oota 2 yookiin ji'oota 3 dura kanneen baranne gaafa laallu abboommiiwwan kurnan jalqaba kan kaasne jechaadha. Abboommiiwwan salgan erga tarreessee booda abboommii kurneffaatti kan dhufu maal ture? Jaalala ture. Jaalalaan abboommiiwwan salgan ni raawwatamu. Ilaalaa har'a jaalala yoo qabaanne abboommiiwwan warreen salgan warreen kaan jaalala waaqayyoodhaaf jaalala namaa jedhamuudhaan achi keessatti kanneen raawwatamanidha. Kanaafuu jaalalli maalidha? Abboommiiwwan sana hundumaa kan xumurtudha jechuudha. Gara kanaatti gaafa dhufnus immoo keetaawwan kurnan keessaati kan xumuraa kun gad of qabummaa kan jedhamte kuni warreen jalqabaa salgan akka isaan raawwatamaniidhaaf guduunfituudha. Gad of qabummaa yoo qabaanne isaan sana salgan raawwachuudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Gad of qabummaa malee immoo darbuu hin dandeenyu. Qulqulluun Phaawulos maal jedheera? Akka barbaade yoon cimee qajeelummaan koo afaan ergamootaadhaan dubbachuu yoon danda'e jaala garuu yoon hin qabaanne ani kantu kan xurachuudhaan dubbate. Jaalalli isaan sana ni raawwataachuu isaati. Asittis immoo akkuma kana kasoominni isaan kaan akka raawwannuudhaaf gad of qabummaan isaan kaan akka raawwannuudhaaf daandiidha jechuudha. Kennaawwan akka barbaanne qabaachuu dandeenya. Kennaa wanta barbaade jechuudha. Garuu gad of qabummaa hin qabnu yoo ta'e kennaawwan hundumtuu zeerootiin akka isaan baay'isan taate jechuudha. Qulqulloonni abboonni keenya waa'ee kanaa baay'ee barreessaniiru. Gara fuulduraatti waa'ee kasoominaa yookiin waa'ee gad of qabummaa yeroo barannu bal'inaan kan kaasnu yoo ta'eyyuu abboonni keenya maal jedhu? Kasoominni akka kirrii midhaan kuntaalatti naquudhaan kuntaala erga guutanii booda kirriittiin afaan kuntaalichaa hidhan sana kasoominni sheedhachuudhaan dubbatu. Midhaan achi keessa namni sun kennaawwan adda addaa yoo ta'e kennaawwan sana gudunfitee kan qabdu kirriin suni midhaan sana gudunfitee akka midhaan sun dhangalaaneef akkuma taasisu jechuudha. Gad of qabummaanis immoo kennaawwan guyyaa har'aa nuti qabaannu kennaa sana gudunfitee akka isaan nurraatiin irranne akka isaan yeroo hundumaa nu wajjirraan jiraatan akka sanaan guddannu kan taasistu gad of qabummaadha kasoomina jechuudhaan barreessaniiru. Kanaafuu kiristaanni kamiyyuu hundumti keenya isa dhugaadha kiristaanummaa keessatti gad of qabummaan nurraatu eegamaa jechuudha. Gad of qabummaan daandii hundumaatiidha. Obbolaawwan keenya kabajuudhaan namaa ol ajajnee of yaadurraatii of eeggachuu yeroo hundumaa namaa gadi ta'uu keenya beekuun dirqama keenyadha. Beekaa dhoqqeedha nuti. Dhoqqee yookiin biyyoo kuntaala kiiloo 20 kiiloo 50 kiiloo 60 namni wanta biraa miti. Kanaaf akkamitti mataa keenya warreen kaan irraati ol of qabnee kan of ilaallu. Ittoo cubbuu keenya hoo cubbuu amma qabna miti. Namoota duratti ol of qabnee addatti beekamuu kan barbaannu dhuguma namoonni sun osoo keessa keenya beekaniiti akkamitti akka isaan nu tufan ni beekna ko. Waaqayyo cubbuu sana hundumaa keessa keenya kan jiru sana nuuf dhokseenna uffata adii uffannee fuula namootaa dura dhaabbanna. Keessa keenya garuu kan beeku nuuf Waaqayyoodha. Cubbuu akkamittiin akka jiraachaa jirru jechuudha. Kan hundumaa osoo beeknu garuu akkamittidha obbolaawwan keenyatti ol of qabummaadhaan dubbachuu kan dandeenyu. Kanaafuu kiristaanni kamuu hundumti keenya ol of qaburraatii of eeggachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Gad of qabummaan akkuma jaalala abboommiiwwan warreen kaan kan raawwattu waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa kana beeknee daandii kamiidhaan qormaata nutti dhufus haa ta'u wanta barbaade gaafa dhufu obsaaf gad of qabummaadhaan dabarsuun nurraatu eegamaa jechuudha. Kutaattaanuun jechoota wangeelaa jaan kanneen jedhan qabannee kan deebinu kan ta'u guyyaa har'aadhaaf asuma irratti nu haa ga'u. Kan nu barsiisee abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan barannes immoo laphee keenya keessa nuuf bulchee firii 30 60 100tti nu oomishne dhaaltuu mootummaas akka taanu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Nagaan tura.